nama waa hundaan if danda'u yaa obboleessoo waan amma dura dabarsitees ni beeyta namni tokko yoonii fi sidduule dandeessu humnaan firraa dhorku yoonii fi namni san kan si bira hin jiraanne taate sooshaal miidiyaa eenyumaa ol koloora qabda. Akkasitti amantiin islaamaa humnaan firraa dhowweetti morma irraa murii seefiidhaan. Nama daangaa si dabre moo? Nama daangaa si dabre yaas firraa dhorkeetti nama daangaa si dabre fitti hin dhiisin jette yaa amantiin teenya gaafa namni afaan kana gam tokko si qabale gama kaanii kanniif hin jettu firra amantiin teenya self defense nama barsiisa. As garagalii na wajjin haasaa yaa murtii. Tas gabbaa'in wajjin haasaa yaa obboleessa. Amantiin islaamaa amantiin protestaantii pheenxeen maal jetti beektaa? Nama hamtuu si yaade mootummaa waaqayyoo hundaalu dhiisii fi hammeenya isaa dhiisii biraa fagaadhu amantii isa waliin hin hordofinii jannata minaalbaata karaa waaqayyoo. Ragaa ani macaafa amantaa kiristaanaa hunda dubbisee jira. Ani macaafa amantaa kiristaanaa seera uumamaa irraa hanga mul'ate waan dubbisee jira ragaa akka jettu fididef. Ani immoo akka abdii raggaasaa guyyaa lamatti hadiisa siimee muftii siin ta'u madakarra bahee ji'aa takka yookaan ji'a ja'a fudhadheetiin amantii. Yaa obboleessoo maqaa namaa sin jirre dhiisi maqaa namaa sin jirre dhiisi yaa murtii anummaan ifatti walitti haasoo yaa obboleessoo. Amma amantii biraa arrabsiisuu isin oh my god. Obboleessoo namni amantii biraa arrabsuudhaaf gaafa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaami arranfamu gaafa wanni adda addaa gara warra amantii kiristaanaa hordofuun amantii keenyarra Habibi ana amantii gaafas viidiyoolee ganam kanaan poost godhaa turte tokko laaltee turte laaleen ture haati poost goote raajii masarat taayyeeti nama waaqayyoo waliin haasoo eenyu waaqayyoon eessatti dhufee waliin haasawaa yaa murtii subhanallah aw murtii beekaa waan kana haasoyta murtii namni sirra aqlii qabu hin jiru namni sirra ismaartii hin jiru beekaa waan kana haasoyta afaan kee addeelfadhu na wajjin haasaa gurba amma rabbiin masarat taayyeeti wajjin haasawa gaafa jettu maal jechuu barbaaddeeti rabbi sodaadhu rabbuma santu masarat taayyeeti wajji haasee kanuma muhammadii wajji haasee sun obboleessa kee eeysa wal harkaniini jibriiltu itti fide subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abo rabbi sodaadhu bakka ani murtii keeysaan bahini haada keeysaan bahini ilma namaati obboleessa kiyya ilma namaa amantii baay'ee waan siin ta'u asumatti waan siin ta'u nuti ummata ismaartiidha. Maallaqaan nama bitanii amantii tanatti muftii godhachuurra ani kaafira tahee agartee Yesuusitti amanee karaa san qabadhee haaduu nagee annaa jiraadhu obboleessa. Ooyi waan siin ta'u gaafii tokko sii qaba warri kiristaanaa warri ijoolleen tun biraa dhufaa jirtu kun maallaqa hin qabanii maallaqa dhabaniif dhufanii gara musliimaa. Yoo an pheenxeetu dhagahe yoo an pheenxeetu taaksii qarshii kudhanii murtii horsiise jechuu dhageesse gaafa san wushaanaan jedhe. No sanii miti warri kiristaanaa maallaqa hin qabanii ijoollee gartee kiristaanummaa keessaa dhuftu kana. Egaa nuti maallaqaan bitaa jiraanne warri kiristaanaa maallaqa hin qabanii. Abdii raggaasaa kadhattu charchii banatee kireessee kiraa aboo nama narrabsin obboleessoo nama narrabsin wallaahi nama narrabsin obboleessoo yoo barbaadde anuma kasibira jiru kana malee nama biraan tuqin personaalii nama attaak hin godhin oguna biraa deemte boodu ani si qofattiin dubbachuu dhufe ani warra kiristaanaa warra biraa tokko nan galchuu ani si qofattiin dubbachuu dhufe maaliif jennaan waan wal kabajnuuf waan wal jaalannuuf saniif si dubbachuu dhufe ati maal taate hoo hayi ani yoonii fi amantii kiristaanaa an dhageeffadhu namnummaan kamuu taanaan yoo amantii dhageeffadhu ati gaafa amantii musliimaa hordofaa turte obboleessa kiyya ati immoo obboleessa kiyyaaf dhugaa sitti hima. Khaliif na dhaggeeffadhu muutiin si godhe amma yoo na dhaggeeffatate na dhaggeeffadhu. Khaliif Kanaadaa jira Khaliif maallaqa qaba Khaliif tiraaka oofa Khaliif biyya Kanaadaa jiraata jee amantiitti ani yaa wajji si wajjin qoosu akka na dhaggeeffatu waan hin fedhu. Khaliif kabajaadha wal kabajnyaa'ee ati ilma biyyaati ilma an kabaju sin kabaja maaliniin si kabaja amantirraa addatti achi gama simatti. Amantiin islaamaa maallaqaan bittee nama fiddee muftii godhattee amantii biraa arrabsiisti yoo ta'e habiibi nagayaan tura anis isinis nagayaan tura. Arrabsuma keessan jalaa hin bee waan biraa maaliin ta'e. Maaliif muut na goote? Muut wanniin si godhee fi siitu na dhaggeeffatu dideemu. Carraan haa kan hin dubbadhanaan hin jettu. No seefitti amantaa haa humnaan malee hin dhageessu. Mee seefitti amanuu kiyya isaa agarteetti. Humna ammumaa bara sagaluma tanaanuu seefii bara. Mee seefitti amanuu kiyya isaan agarte murtii guutuu mee arrabsoodhaa amantii
arrabsoo amantiinis kun arrabsoo amantiiti. Yoonii fi amantaa qabaattee amantaa namaa arrabsuu namni mee fakkeenyaaf waan tokko si himame amantiin islaamaa. Unoo muuti si godhe ammallee Abdii Raggaasaa nama har'a dhaabee ati Iyyasuus Itoophiyaati ijee intarvii godhu amantii kamtu ayyameef obboleessa. Amantiin islaamaa bar tarasuulli karra nama amantii biraa hordofu qaama warra sahaabotaa fixu qabanii masgida keessa fitanii amantee hin amanne deem jaanii gadhiisanii ture yoo amantii islaamaa dhageeytiidhaaf wanti dubbistee barattee amantateef. Aboo muuti nan godhini muutii irraa na kaasi. Maaliif muuti na goota murtii bakka asirraa deemuu narraa deemnaan hin jettu. Narraa deemii miti kana dhageeffataan jirtu Khaliif. Okay, Abdii Raggaasaa islaama bakka ni bu'aa? Akka ajaa'ibaa bakka bu'a ulamaa'ii gurguddoo bakka buufatee olumaa. Okay, ayyee galatoomii ammasumaan siin haasa'uu barbaadanii galatoomii garuu amantii kiristaanaa erga fudhattee amantii islaamaa xiqqeessuurraa. Yaadnaa ture obboleessa kee akkam jirtan? Walillee jaalatu. Jirtu kuyyoo amurii. Murtii jalqaba irratti sagaleen jirti. Mee qoyaa kaasa obboleessoo carraa dhaabuu haa hojii haasuu jirraa micaalaa keenyas biraa sabaraa kaasa. Ayyee akkuma sagaleen jirtuun Ni jirti sagaleen ta'e. Mee yeroo takka nama sitta walu kana illee muuti firraa godhi. Muuti firraa godhi nama Baro. yoo. Waata kanaa Mee Botu jira bado bakka nagaan dhufte murtii mee hajii kana waan jiru raabaa sakala biyyi. Ibrahim Mucaa Okay. dhaggeeffadhaa. Mucaalaan yoo sirnaan dubbata sirnaan dubbadhaa ittiin iyyina. Amma barnooti rakkoon qabu sirnaan ani wanni dhagee wanni kadhadheefi bara murtii deeggarama wanni kadhadheefiyu seeraan wajji haasa'uu fi akka seeraan na dhaggeeffatu. amantii akka bartanitti akka ni jira suutaatti haasaa. No waan takka Ayyee. akkasi anaa tol seene carraa naa kanniteetii wajji haasa'u na garuu aarteellee muutu nan godhini waan isi gaafadhe naa deebisu waan na gaafatte siif hin deebisa. Kalaas akkas taasa. Abshir. Okay, mee duraan dursee murtii keenya. Ati kun nama kaleessa umraa godhe. Ati kun gartee nama maqaan keetillee Juneediiti. Murtii guyyaa keessaa baafatti. Nama maqaa musliimaa qabu, nama amantaa musliimaa qabu. Mee wanni si gaafadhu an akka Khadiiritti tokkorra duraan dursa maal taateeti? Eenyuun si tuqeeti? Amantaa kalee isa irra dhalatti jijjiirratte tokko isa kan lammaffaa irratti maal amantaa sanirraa hoo hubatteeti? Amantaa sanii hoo kitaaba isaanii fuula meeqa dubbifteeti? Mee fuulli kamtu keessa baayibila kam qaraateeti? Baayibila kam keessaa hoo lakkoofsi meeqa? Eegaa baayibilli kun akkuma quraanatti aayaata qaba. Mee aayaata baayibilaa kamtu sii galeeti? Eegaa akka gartee waaqni tokko waaqni gartee Iyyasuus akka waaqa ta'e maaltu irraa sii galeeti amantaa ta'e tana jijjiirratte nutti himi yoo waan gaarii ta'e nullee itti yaami ni dhufna kara keeti mee waan nu amansiiftuun nu himi dhugaan baan. Gaafii kana isa kana naa deebise kaan itti deemna haasoo keessa dhawataa amma dura kana naa deebise. Jalqabarratti Iyyasuus. Ase. Iyyasuus jaalataatu karaa Iyyasuus kootu. Talamaffaadha amantiin an amma itti amane amantiin Protestaantii yookaan Pheenxeedha amantii nama arrabsituu miti. Amantii nama asiinsi qabale as kanniif siin jettu. Amantii muslimaa keessatti shira arrabsoo histii miqanyummaa shira qarxaasa wama hin argin hin qabu obboleessa kiyya mirga kiyyaa miree kun amantii kana gadhiisuudhaaf. So egaan an dhaqee fi as ga'e dhagoo jirta yoo dhageesseef fuuluma akkana naan jee. Hajiir murtii dha amantaa Hagaan as ga'ee fi amma dhagee amantaa jijjiiranii badda baan. Okay, thank you. Habira amantii nama arrabsine isnii wajjin jannata seenurra jara sanii wajji yoo azaabni jiraate azaaba seenuu filadhe obboleessa kee. Okay, deebiin kee kanuma? Kanuma Okay, galatooma carraan kiyyaa malee namni tokko narraan tuqina hayyee obboleessa kiyya. An amma laal akka amantaa keenyatti
nama tokko ni gorsita. Wanni nammaan akka muslima sirraa qabu ati obboleessa muslimaa kakalee isaati. Si gorsuu yoo si gorsuu dhage. Okay, san Oromummaadha akka amantaa muslimattiin siin jee. Yoonii fi ana kanaaf itti kaleessa obboleessa muslimaa obboleessa Oromummaa waliin qabaachuu ture. Na dhage. Amma har'a wanni siin jiru obboleessa kiyya. Amantaan muslimaa nama dhuunfarratti rarraatu. Namni tokko kee waa balleesse fakkeenya yoo sii kaasi. Nam dhage. Nama dhuunfarraan bare. Nama dhuunfarraa barre nama dhuunfarraa. Haya okay na dhage si dhaggeeffadhee bar murtii keenya si dhaggeeffadhee bar si dhaggeeffadhee. Nama dhuunfarraa rarraatu nam jetteen kijibiidha. Haya rakkoon qabu. Anaa si dhaggeeffadhu qaba. Haya anuu si dhaggeeffadhee mana dhaggeeffadhu. Tokko amantaa muslimaa nama dhuunfarratti rarraatu. Tokko isa kana lammaffaa irratti yoo gartee nama arrabsuuf nama jeequu ta'e namni amantaa pheenxee hordofu bakka namni hulbataa fi shiroo gurguratu deemeeti nabi Muhammad nama kanaati inni gartee nama sobaati akkanaati jee amantaa namallee tuqa amantaa isaa barsiifata kanammoo viidiyoo yoo barbaadde dhibbaan sii fida namni sana ammoo maqaadhaaf na dhageeka mee na dhageeka yeroo takka namni amantaa pheenxeedhaa barsiisu san haya ishi haya okay rakkoon qabu booda naa himta na dhagee namni amantaa pheenxeedhaa hordofu hedduun amantaa isa ofii barsiisee fi injaa amantaa Ogutak. Ogutak. ayya ayya Bagi ya hadis. Oh ya, so itu mau kebutna. Why amantaa pheenxeerraa na gaafachuun barbaada? barsi gaafadheetiin anis waa'ee kee deebii kee dhaggeeffadhe anis deebii dhiyeessii kan Ni barbaada. Awo. ni Waa'ee barsi Murti guutuu kiyya dhagee haasa. Murti. mee miira kee isaa bee murtii wallaahi yoo haarallee qabaatte mee haara kee isaa bee Obsaame. Murti. Angadiin bu'a. Dhagee. Dhaggeeffadhu gaa. Waa'ee amantaa pirotestaantirraa na gaafachuu ni barbaaddanii badoo? Galatooma. Isin warra muslimaatiin warri asirra jirtan hundi keessan. Murtii asi gaafachuun barbaadu ani yaada kophaatiin qaba. Badoo fe. Awo mataan. Hoggutak. Isin hundi muslima Murti. Waa'ee kiristaanaa si gaafachuun barbaadu. Koy badoo. Waa'ee kiristaanaa si gaafachuun barbaadnu. Waa'ee islaamaa si gaafachuun barbaadnu. Koy murtii. Dabbal disiin. Lakki badoo hundi su koy. Badoo yaada kee qabu yaada kophaatiin qaba. Koy gaati ni gaafatta wajji turtanii. Wajji turtanii. Yoo wajji turaan Murti carraa Badoo dura kiyyo. dhuunfanne fa namaa Yaa anaa dura seene mara kana. carraa wal duraan kan murti Yoo akkas ta'e anaa dura seene kana. anaa dura seene hunda dura hidhaa Wallahi billahi anaa seene dura. Koy anaa seene isinuu naa seene. dabboon akka murti Isinuu naa dabbal kiyya naa seene. dabarsu obboloo kiyya naa Sidis. dabarsu. Koy si dabarsaayya. Takkumaan jee si dabarsaan. Ayyee. Murtii jabaadhu itti fufi waliin galu amantaan dabboon akka murti akka ajaa'ibaa walii galu. koy gutaka koy amantaan agendaan ta'u amantaan qoosaan ta'u amantaan lallaban Aboo ta'u ajandarra hin jiru obboleessu. koy gaa Baay'een haasa'u jira. freedom peace indee yaada namaa baasireet walumaa galatti amma ati jabaadhu Dhaggeeffachaa jiru akkamitti yaadamee baasa? murtii bara sirgeeffekaa turre Si qoy. No, muutiin godina irraa kaasa. moderatorri diktaatara ta'uu keessaa Hin qabu moditara wallahi. koy gutaka Moodita. Anaa kaasaa qoy mooditara. moderatora kan tuqaa sidii sirre koon qabu laale amantaan girrisaallee hin qabu agandaallee hin qabu qoosaallee hin qabu fataallee hin qabu maal hin qabu amantaa waan ittiin taphatanii miti ati garuu itti jabaadhu itti fufii ammoo siin jaaladha akkan kasaarre akkan dogoggorre akkan kufne qoosaan sirrii akkasitti hin fakkaanne nagee buli. Jannataan Islaamaa wajji seenuurra Akkan azaabuu gaarii. irra kiristaanaatti wajji seenuun filadhe. Garuu akkan kasaarre akkan gaabbine adira waan isin jawaatu. Hayyee dhagee murtii. Isheen gaaffuu hin kasa. Yoon kasaare anumaa Murtii. kophaa seenaa mi qabrii? Si waan dhagee haa duuba amantiin teessa yaada namarraan baasinaa itti qoy. Amantiin teessan nama shanii nama wacaa isin jatti limaan seeyifi. Hayi dhaggeeffadhu haasa murtii akkana hin ta'initi. Karaas deemtee miti ati islaamummaa irraa bahuun waa takka inni dhidaatu itirraa isin hir'istu. murti saame ka eegamma yesuusitti amante saame eeganye anaman dhageelifama Anguyyaa Reefu lama. makriba salaatii yaanii warri makriba reefu hojii salaatii kun as jala. wayyoo bula takka jedha beetumatti hin dhaqabadhaan Boo magariiba maaliifin salaataan fayyaan qabu? Mucaa sujuuda sana gartanii. Amma laa murtii kiyyaa keessa hin jee. Beena fichisiis haree gaara mul'ata dhiifama guddaa qaba. Laal murtee. Murtee kiyya. Badoo. Badoo. Dhaggeeffadhu amantii jijjiirrachuu mirga keeti. Dhaggeeffadhu haasa. Yoo. Badoo amantiin ispoortii miti badoo. Dhaggeeffadhu haasa.
qoyaati amantii muslimaa bakka bu'anii nama arrabsanii jettee isaan jechaan amantii jibbeette ati islaamummaa keessa osoo jirtu Wata buna galchaka. fasaadii dilli sun online Walumaa gubbaa galatti gatii amantii isaan waa'ee isaan jibbee. ati duuba sababa keetiitu nutuun jibbinee bara online gubbaa akkasii gisee olii gad deemtee fasaada meeqaan dachii nu gara galchitu takkaa jibbinee nuti amantii teenya maaliif bakka hin buutu reeti hayi Isinii bee maal feetan amma? ati nurraa ba'uun bar rakkoon qabu alhamdulillah fasaada tokko nurraa irrate rakkoon qabu san hin jenne garuu akka amantii teessa yoo labsachuu bar hin aarre wallahi wallahi Yesuus si jaalata akka jette eenyubaadha Yesuus na jaalata sis ni jaalata ergamaa rabbiiti rakkoon qabu ni jaalannaan inni nu jaalate haa ta'u garuu Yesuus ilma Waaqayyoo tokkicha fannifame. rakkoon qabee of eetan lakkuu ta'a sanaan hin ga'u sanii miti amantii namaa hin tuqini nis hin xiqqeessini amantii tantee guddifadhu lallabadhu Maa aartan isin. hin aarre wallahi hin aarre ati nurraa irratuun bar sabuu maal taate numa amantii musliima irraa bar waan fasaadni tokko irrate jechuudha bar waan biraatii miti nuti sababa keetii amantii kan jibbini ati nama tokkoo fi lama si arrabsiif jecha Isiniif jiraame eenyu maqaan isaa Abdii Raggaasaa isiniif jiraame?